sallatee dameen yaabalatu kan irratti rabbitti yaaduutu sinaanuun dadhabee yaa misirroo miidhagdee abaabooti yaa gammadii soraamii bareedduuti yaa hiddi keessa sallatee dameen yaabalatu kan irratti rabbitti yaaduutu. Wajjili nutura abaaboo kun ililii fakkaatee abaaboo kun aruusti jalaala abaaboo kun kan ishee si daranii abaaboo kun kullee nyaara kuula abaaboo kun qalbii nu battanii abaaboo kun waliin gaalatanii abaaboo kun ililii wallamaan abaaboo kun mana dhaabbatanii abaaboo kun misirroo. Gaafatu mana kee jaalala cimsaanii sinii waliif gala tukumaan gaariidhaa bara laalaa bulaa mana ijaarrachuun hawwii keessan guddaa lachuu milkooftanii waliin nu gammada jaalala cimsaanii sinii waliif gala tukumaan gaariidhaa bara laalaa bulaa mana ijaarrachuun. Chumil koftani waliin gammada. Sallatee dameen yaabalatu kan irratti rabbitti yaaduutu sinaanuun dadhabee yaa misirroo miidhagdee abaabooti yaa gammadii soraamii bareedduuti yaa hiddi keessa sallatee dameen yaabalatu kan irratti rabbitti yaaduutu. Milki wajjili nutura gaili kan milki wajjili nutura abaaboo kun golfaa fi gammachuu abaaboo kun taphaa fi dinjisuu abaaboo kun nuti tuufne kunoo abaaboo kun isin gammachiisu abaaboo kun firaan gaggeessuudhaaf abaaboo kun cidha tolfatanii abaaboo kun margaa keessan kuufnee. Abaaboo kun maalirraa gootanii abaaboo kun misirroo kun maal jedhii garaan kee ni bifamtee gaafatu mana kee jaalala cimsaanii sinii waliif gala tukumaan gaariidhaa bara laalaa bulaa mana ijaarrachuu